Laylatul Qadr. Laylatul Qadr maali? Maal keessa dalaguu qabna? Alfaatu jaalatama akkasumas akkamitti argachuu danda'a? Mallattoon isaa maalidha ka jedhu inshallah viidiyoo kana keessatti ilaalla. Waan Laylatul Qadrii wal qabatu hanga danda'ameen bal'inaan ilaaluudhaaf ilaalla. Hamma xumuraatti sirriitti ilaala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr maali? Akkamitti argachuu dandeenya? Inshallah wantoota jedhu ilaalla. Jalqaba hiikaa isaa irraa haa kaanu. Laylatul Qadr jechuun maali? Akka afaan Arabiffaatti Laylatul Qadr ka jedhu hiikaa lama qabaa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaa Laylatul Qadr jechuun halkan sadarkaa qabduu jechuu. Halkan sadarkaa fadiilaa sharafa qabduu jechuu. Hiikaan lammaffaan halkan murtiin keessa murteeffamuu jechuudha. Hiikaalee lamaan kanneen hiikamaa Laylatul Qadr jechuun hundattuu halkan Laylatul Qadri halkan sadarkaa qabduudha. Akkasumas halkan murtiin illee keessa murteeffamuudha. Hiikaan lachuu ni ta'a jechuu. Sadarkaa Laylatul Qadr. Laylatul Qadr sadarkaa akkamii qaba? Sadarkaa akkamiitu yookaan darajaa akkamii qaba? Fadiilaa akkamii qaba? Jalqaba sadarkaa Laylatul Qadri wantoota ibsan keessaa waa hedduudha. San keessaa inni tokko maali? Quraanni keessa buufame. Quraanni guutuun isaa Laylatul Qadriin keessa buufame. Akkaataan buufamiinsa Quraanaa akkaataa lamaa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaa Quraanni guutuun isaa juzi 30 kuni Lawal Mahfuuz irraa gama samii dhiyootti yookaan gama Beetal Izzaa jedhamu iddoo maleekaan itti argamtutti, iddoo maleekaan hajjii itti godhan Kaabaa maleekaa iddoo sanitti guutuun Qur'aanaa buufamee jedhani. Halkan Laylatul Qadrii guutuun Qur'aanaa iddoo Lawhal Mahfuuziin keessa iddoo barreeffamee jirurraa gama Beetal Izzaadha yookaan gama samii dhiyootti, samii duniyaa kana keessatti Kaabaa argamu iddoo maleekaan hajjii itti godhan, iddoo maleekaan Kaabaan isaanii keessa argamu achitti guutuun Qur'aanaa kun buufamee jedhani. Buufamiinsi tokkoffaan kana. Buufamiinsi lammaffaan waggaa 23 keessatti suuraadhaan aayaadhaan qoqqoodamaa Nabi Muhammadiin irratti sallallahu alaihi wasallam buufamee hin xumuramee jechuu. Akkaataa lamaan kanaan buufame Qur'aanni. Lammaffaa sadarkaa Laylatul Qadri wantoota ibsan keessanii lammaffaan qadarri waggaa sanii keessa baha. Murtii waggaa sanii murtiin illee iddoo lama qoodamaa jedhani ulamaa'iin. Tokkoffaan qadara yookaan murtii tokkoffaa fi qadara yookaan murtii lammaffaa jedhaniitiin iddoo lamatti adda qoodu. Qadarri tokkoffaan dachii fi samiin uumamuun dura waggaa 50 dura wanti hundi barreeffameetiin murteeffamee jiraachuudha. Inni qadara tokkoffaa jedhamee beekama. Qadarri lammaffaan immoo isa kamii halkan Laylatul Qadrii wanti waggaa san keessa ta'u, waggaa itti aantutti wanti ta'u, baajenni waggaa sanii murtii waggaa sanii murteeffamaa jedhani. Akkasii waggaa itti aanu keessa wanti ta'u halkan kan murteeffamaa halkan Laylatul Qadrii san keessa murteeffama. Isa sadaffaa halkan barakaati. Rabbiin Quraana keessatti dubbatee jira. Halkan barakaati. Halkan khayrii fi mindaan Rabbii biraa namaaf baay'atudha halkan Laylatul Qadrii. Sadarkaa Laylatul Qadrii keessa inni afraffaan ibaadaa ji'a 1000 caalti. Ibaadaan halkan Laylatul Qadrii dalagamu tokkochi ibaadaa Laylatul Qadrii keessa hin jirre guyyaa Laylatul Qadriitiin ala guyyoota kaawwanii ji'a 1000 caalti jechuudha. Ji'a 1000 jechuun guyyatti yoo waggaatti yoo deeffamu waggaa 83 fi ji'a 4. Kana jechuun maali? Salaanni namni tokkochi halkan Laylatul Qadrii san salaatu akka waan salaata waggaa 83 fi ji'a 4 fi achii olii akka waan salaateetitti Rabbi isaaf qaba jechuudha. Subhaanallah, mindaa guddaadha, ajrii guddaadha. Rabbiin anaafis illee haa uffaqu siin jedha. Sadarkaa Laylatul Qadrii keessa inni shanaffaan Jibriilii fi maleekonni biroos keessa bu'u. Yaa'u maleekaan barakaa rahmataa fi araarama Rabbiin biraa qabatanii namaaf bu'u. Maleekonni bu'aniitiin rahmata Rabbii, araarama Rabbii, barakaa kanniin dachii kana keessa facaasuu jechuudha. Inni jaaffaan halkan nagaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaamun hiya jedheetiin dubbate. Halkan Laylatul Qadrii halkan nagayaati. Rakkoo fi sharriin garagaraa isii keessa kan hin jirredha. Khayrii fi azaaba irraa bitamuu isii keessa baay'ata, isii keessa argama.
halkan Laylatul Qadrii sadarkaa akkanaa qabdi jechuudha. Akka nu jala hin tarree carraaqatuu qabna sirriitti. Maal keessatti dalagan? Halkan Laylatul Qadrii kana keessa maal haa dalagu jedheeti namni hedduu of gaafatuu danda'a. Halkan Laylatul Qadrii kana keessa dalagaalee dalaguun barbaachisu hedduutu jira. San keessaa inni tokko maalidha? Qiyaama yookaan salaata. Dhaabbii Rabbiif dhaabbatu yookaan salaatu. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa Abi Hurayraa irraa odeeffame keessatti akkana jedhan: Man qaama Laylatal Qadri iimaanan wa ihtisaaba ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi. Namni halkan Laylatal Qadrii Rabbitti amanee akkasuma dhaabbii isaa kanallee Rabbi irratti herreegateetiin nama dhaabate cubbuu isaa ka dabre Rabbiin irraa xaraageetiin irraa dhiqaa jedhani Nabiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf halkan Laylatul Qadrii sun akka nu jala hin dabre dhaabatuu qabnaa, salaatuu qabnaa jechuudha. Lammaffaa iitikaafa taa'uu qabnaa. Iitikaafa jechuun adeemsa masgiidatti galanii ibaadaa qofa guyyoota kurnan hafe ibaadaa qofaan dabarsuuti. Nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam Laylatul Qadrii barbaadachuu fi guyyoota kurnan kanneen ibaadaadhaan dabarsuudhaaf jedhanii maal godhanii masgiidatti galaniitiin ibaadaa fi khayriidhaan dabarsanii. Inni sadaffaan du'aayiidha. Du'aayii fi zikrii baay'isuu. Sirriitti kadhatuu barbaachisa. Sirriitti Rabbiin gadi jedhaniitiin kadhatuu barbaachisa. Keessattuu du'aayii halkanoota sanniin keessa barbaachisu keessa inni tokko maali? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yaa Rabbi araaramaa ta'e Rabbi irra namaaf dabru, yaa Rabbi irra naaf dabri jedhaniitiin sirriitti kadhatuu barbaachisa. Inni afraffaan dalagaa gaarii ta'e hunda dalagu. Sadaqaa ta'ee khayrii waan ta'e hunda qur'aana qara'u, waan khayrii jedhamee yaadamu hunda halkanoota Laylatul Qadrii jedhamanii yaadaman san keessa sirriitti dalaguu qabnaa jechuudha. Ittaan suudhaan Laylatul Qadrii yoomi? Laylatul Qadrii yoom argama? Akkami argatuu dandeenya? Yoom argama? Laylatul Qadrii guyyaan inni keessatti argamu Ramadaana keessa argama tokkoffaa. Ramadaana keessaa kurnan boodaati. Kurnan boodaa keessatti argamti jedhani ulamaa'iin. Kurnan boodaa keessaa immoo halkanoota qaraa ta'an yookaan halkan guyyaa 21, halkan guyyaa 23, halkan guyyaa 25, halkan guyyaa 27 fi halkan guyyaa 29 argamti jedhan. Halkanoota kanneen keessaa kamoor sirriitti yaadamu halkan 27 jedhan ulamaa'iin. Halkanoota guyyoota qaraa ta'an kanneen mara keessattuu ni argamti, garuu kamoor sirriitti argamuun isaa eegamu halkan 27 jedhan. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam hadiisaan maal jedhanii? Halkan 27 kana irra kajeelaa jedhani. Moor sirriitti kajeelamu halkan 27 kana ta'uudha jechuudha. Laylatul Qadrii halkan tokko fakkeenya halkan 27 kana qofa jedheetiin nama eegutu jira miti. Bara tokko halkan 27 ta'uu danda'a. Bara tokko halkan 29, halkan 25, 23, 21 guyyoota garagaraa keessatti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf guyyoota marayyuu ibaadaadhaan yoo ka dabarsinu ta'e, kurnan boodaa kana keessattuu ibaadaadhaan khayriidhaan yoo ka dabarsinu ta'e, salaataan yoo ka dabarsinu ta'e Laylatul Qadrii ni waffaqamnaa jechuudha, ni argannaa jechuudha. Kanaaf kurnan boodaa khayrii cimaadhaan dabarsuu qabnaa. Piraamidii kanarraa ilaaluu dandeettanii Laylatul Qadrii Ramadaana keessa argamti. Ramadaana keessaa kurnan boodaati. Kurnan boodaa keessaa immoo guyyoota halkanoota qaraa ta'anidha jechuudha. Akkaataa isiin itti argamtu akkaataa kana. Mallattoo Laylatul Qadr. Laylatul Qadr mallattoo akkamii qabdi? Argamiisasiitiif mallattoo akkamiitu jira laata? Ulamaa'iin mallattoo Laylatul Qadrii kana iddoo lamatti qoodaniiti ibsu. Innis Laylatul Qadri mallattoo isaa ka halkaniitii fi ka ganama isaa jedhaniitiin ibsu. Halkan isaa yookaan yeroo asnaa isaa yookaan ammoo yeroo Laylatul Qadri itti jiru san halkan isaa keessa hadiisa Imaamu Ahmad irraa odeeffame keessatti Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii? Ifni ji'aa jiini halkan san bahu qulqulluudha jedhan. Duumessan qabu, wantoota garaagaraa wantoota isaa haguugu ofirraa hin qabdu jedhan. Akkasumas qorraa fi ho'aa irraa bilisa kataateedha jedhan. Lammaffaa mallattoo ganama Laylatul Qadriiti. Ganama isaa yookaan barii isaatitti hadiisa Imaamu Muslim irraa odeeffame keessa Nabiyyiin maal jedhanii? Aduun qulqulluu duumessan qabne taatee baatii jedhanii. Kanaaf Laylatul Qadriin argachuu namni tokko mallattoo kamiin beekuu danda'a? Mallattoo wantoota kanaan beekuu danda'a jechuudha. Akkasii Laylatul Qadri jechuun kun halkan sadarkaa guddaa akkanaa qabduudha. Halkan khayriin guddaan isii keessa jiruudha. Ibaadaan isii keessa dalagan ji'a kuma tokko namaaf caala jechuun miidhiin xalla. Uummanni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umriin isaanii gabaabaadha.
umrii gabaabaa kana keessatti khayrii guddaa akka dalagachuu dandeenyuuf rabbiin maal nuuf hire Laylatul Qadrii nuuf hire. Laylatul Qadrii takkattii keessatti khayrii guddaa akka argachuu dandeenyuuf rabbi waan kana nuuf hire. Carraan kun akkasiin jiran dabarre. Guyyoota kurnan kana yoo salaataan khayriin ibaadaadha yoo dabarsinu ta'e shurlii ni argannaa jechuudha. Rabbi anaaf isinillee warroota waffaqamaniitiin ibaadaadhaan dabarsanii khayrii waffaqaman rabbi nu haa taasisu. Inshallah ibadat hajaban nu sinin jedha barnoota diiniidha ka haala kanaan kennamu argachuudhaaf YouTube irratti Mujaahid Fillah jechuudhaan barreessaa nu argattu. TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 ka jedhuun barreessaa nu argattu. Telegram irratti @abduislam apologist jechuudha yoo barreessan inshallah nu argattu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.